rabbii kiyya bakka isa. Mucaa harka qabadhu ifi ibsi gisee tokko quba kee bicha akkana godhas deebiti. Yeruma tokko harka kee akkana qabeeti. Mucaa lafaa taa'u. Bilbila kee akkasitti qabadhuuti. Kaakaa yoo ergisiis ta'a mucaa. Harka kaadhiin qabadhu harka tokko quba akkana godhu baaba. Haadha. Laalaa jiran isin kalli walli. Maa haa ulaa. Namittiin na dhageessee dhufti kaa silkiina irraa fuuti Amma bara si dhageessu? silkiina dhageessee jennaan an xalabaan jira akka warra kaanii quudhachuu danda'u waan ta'eef. Amma sagalee si dhageessu? Silkiina irraa fuuti. Sin dhageessu. Yoo dukkanaa sin dhageessu. Yoo dukkanaa sin dhageessu. Murradhu. Laayif irra hin jirtu bari isin? Mucaan iyyinaan kan dhufti amma mucaan Mucaan manni jure sagaleenis. Al jedhee. Akka inni ni jira mucaa ofirra kaayiti. mucaan iyyinaan kun wala bukkee jirti makka. Yoo tana geessite Islaamummaa sila. seenaa jira jedhii rakkoon qabu. Yoo tana geessite bara. Islaama ta'uu kee itti midhoysini. Yoo tana Allah Allah yaa rabbii kiyya. Allah yaa rabbii kiyya bakka isa. Abu Maaz. Kalli walli. It's okay. Kan bakka bisa. Wala nu kan masih jira wa alaina illa al balaghul mir Allahumma di qaumi. Sanif is oboleti to. Gerni. Na qabadha ustaaza. Si qabsa wata kasi qabsa nuti wata kumatu wan. Dadii isaa bakka Akkamitu si barsiifna qabatteerra ulii waliin arginu akkami si barsiifna ulii akkami garee dhuftee baratte min barat Malaysia warri masriitu inni bakka yeroo biraa ustaaza anamma amma shaadaa qabachuu waan barbaade malee inni yeroo biraa. ati sagalee nu hojjete si haasa'uu dadhabde akkamitti haasa'uu dadhabde viidiyoon Allah rabbii kiyya. Shabakaan keessatti Warqaan balleessinaadha. waan ni jedhu Kaasillee rakkikaadha. Ture imara masakantan warqaan balleessinaati. shabakaan isiitu jidda jedhe inda geessa amma birraa shaata si qabsiifna Viidiyoo cufadhuuti akkanuma shaataa jedhu Cufadhu viidiyoo maasaa qabsii jedhu. Cufadhu viidiyoo rakkatini cufi viidiyoo ofirraa kalaasi doomaa dukkanuma takkuma. Izulumaatiin talaasa isa shaba ustaad haasawni keetu amma itti dhaqu jira bara shabaka mana jirtu yaa miskiina wallah Gimtara sawaba rabbi sina khata wabshir me nu dagaan Khalifa nu tumurre bara dirqama keenya baane nu. Dirqama kee baatee Khalifa ki yaa ta'in abshira. Gannati Baay'ee. Shee aywa cufadhu viidiyoo qabsiisaa makkarma tabuuma. Galdo Nurraa bu'u. bara dhagaatun jirtu maal goonare Achiin duuba mummaati fooloo deebisii ustaaza Shekriyaati fooloo deebisii keessaan dubbisii jarri waan akka baratu. Ustaaza. inda geessa amma Gannat. Amma nan dhagaa. Hordoftuu amantaa kamiitat? Ortodoksiidha? Eeyya. maadaami yaame Gara shaadaa akka qabattu maal si taasise? Ortodoksii. Shaadaa akka qabattu maal si taasise? Wanti si dirqamoo? Ortodoksiidha. Nama si dirqee jira akka shaadaa qabattu. Akka shaadaa qabattu nama si dirqee jira? Irfoonii irraa baas mee bilbila tante irfoonii irraa baas. Irraa baafte? Daqiiqa bas. maadaami yaama jira bara maadaami ni ribaas namatti hin dhiiftu dalagaas namatti hin dhiiftu rabbi halaafes Laa ittaa'in maadaamii shahaadaa qabataa jira yoo jettee hin dhorgitu. akka duraan ka waliin beekan ka akkanatti duraan ka islaama ta'utti beekan maadaamiin garii faanii bara namni inni matu Amma dhaga'amaa Tokko si. eessaa dubbatanii namni tokko eessaa dubbata. Sheekh Mustafaan manfasiidhaan dubbatanii Mustafaan keessa Duraan islaaman qulqulluun jira
Guyyaa hunda umraa nageessiti. Amma maalan jedheetti makaa. Barsanii bar jedhee bara biyya arabaa tan akkasii bar dubbiin. Akkasumas umruma gootaare. Amma daa'imni si biraa deemee amma. Laala. Isiin kunoo si hamaan jirtu maabiraati. Salamaan lolaniini shaadaan qabsiisanii akhir akkoo isiin erganii. Isa shaada si qabsiisuu deemna na dhageessa jechaan anjuuna jalaa jechuuf qophiidha. Amma qaalitti illee akka shaadaa qabataa jiran jenneen isii umraa deddeebi'aa turte muslima jetteen umraa godhaa turte. Rakkoo himtee bara jetti illee immoo sodaatte. Amma yoo biyyaa keessa kanaa muslima ta'uu jette rakkoo biraa ta'uu fiidde. Amma na godhu. Okay, inshallah qoba tokko chakee ol qabadhu obboleettii too. Harka mirgaa ol kaase gara Rabbi. Ish ol kaaseen jira. Ashhadu Ashhadu an laa ilaaha Allah ilaha. an laa ilaaha illallah 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 No. illa illallah raamiti raan jenne illallah illallah la irraamiti ila jechuun beektu ilaa fi irraamiti illallah illallah akkasi wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu rumiti lada wa rasuluhu wa rasuluhu Lu jedhati lu. Lulu Leila kan lada mare rumiti rumia wa rasuluhu Lalu wa rasulu. Sundan detto ati kubee la jedhime. La. la fi uda La dubbisi raa bakka raa jettu san la dubbisi la. akan Rasul لا jedhi. ورسوله akas wa ashhadu anna Isa أن عيسى Abdullahi عبد الرحيم La. Abdullahi itu nama kan Abdurrahman dagenya Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. Nah, radisi refusi me wa rasuluh ورسول akasi ani ragamba أن رقم بها rabbi tokko malai ربي تكمل kan hakan gabbaramu hinjiru كان حقا جبر مهنجرو محمديس garbicha rabbiitii fi garbicha rabbiitii fi ergamaa allaha ta'uun dhugoomsa ergama Allah ta'uun dhugoomsa Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos
Isa yookiin Yesus Kiristoos. Rabbii miti. Rabbii miti. Ilma rabbiitiisi miti. Ilma rabbiitis miti. Garbicha rabbii fi Garbicha rabbii fi ergamaa rabbii ergamaa rabbii kan Israa'elootaa ta'uun dhugoomsa. kan Israa'elootaa ta'uun dhugoomsa. Maashaallah hangan mobbaleetii to. Allahu akbar. Sanuma. Allahu akbar. Inshallah qubee afaan Arabaa sirakkise baga gara Islaamummaa dhufte akkasuma Islaamummaa ati duraan gartee tan umraa hajji hojii deemu jirtu maafiisan. Arrarraa eegalti bara gara Islaamummaa dhufte tarra jiraattee barattu rabbi si haa godhu. Maqaan kee caaltuma duraanis caaltuma dhiifadhu yoo gannat taatees Caaltuu miti gannati duraani. gannati. Profaayilii kanallee jijjiiradhu ganni. Gannata asirratti daballee wanni siidhaan Lakkoofsa kee sheekaaf ergi gara tokko hin deemne asumarraan. islaamummaa tana akka irra hin qabanne gaafuma dhalattuu islaama taatee dhalattee turte si jalaa baddee gabroomtee turte har'a bilisoomte si galte gabrummaa keessa turte har'a gara bilisummaa islaamummaatitti dhuftee jirta. Rakkinni sirra arguurra jiru daddaftee aartaa koomentii namaatii fi waan namni siin jedhe ittiin aariiniiti. Amantii kan keetiin amma booda ka addaan si baasu gaafa duutee duniyaa gubbaa dhabamtutti jechi namaatii fi gochi namaa si duuba si deebisuu akka hin dandeenye. Warra kiyya jettee maalii kiyya jettee islaama bal'aa qabdaa yoo maatiin kan kee kasiin lolanillee taate kasi ari'anillee taate gara abbootii amantaa gurguddoo kanatti dhiyaattee haalli jireenyi kan kee guutuun isaa jannata duniyaa gubbaa arrarraa argiteetiniin jirta. Du'aa'ii illee ofii kadhadhuutii ummata Oromoo kadhumataa jiru kanaallee kadhadhu. Ati amma cubbuun qabdu sa'aatii ammaa irraa kaasee cubbuun ati dalayte ta ijaan argite ta afaaniin dubbatte rabbiin islaamummaa teessirraa haa qeebalu qulqullooftee jirta. Salaatti dhiiroo mee salaat sanis gaafadha mana keessatti gaarra. Salaat maal beekte salaattee yoo amma booda salaatte. Akka itti sagadani beekta. Salaat ramadaanii biratti. Maskala ho. Maskala mormarraani qabda. Osmi Sheikh Abdurrahman Seensi gidee tokko si deebisaati Usmaan kiyya. Sheikh Abdurrahman Seensi. Lakki akkamitti gurritti hamaan qaalitti musliimaan nageetti. Okay. Ana baasuu hin dandeettanii hojii keessan. Maashaallah. Wallahi. Jabaadhu baradhu akka itti sagadanis galga qaama dhiqadhu. Subhanallah. Allahu akbar. Sayyidu Battaanee jira jira. Sheikh anaa dhufu. Assalamu alaikum Sheikh Abdurrahman. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhiifama wallahi afaan isin qabnee adda isinirra kaakaa wallee dhiifama guddaa yoo isin seensuuf ta'u isin barbaade isin dhabee bar. Asuma jira barna harka cufamtiin harka diddee gaddee bitti naannessee amma seeni. Amma Robeero mukayyifatu isin kororo ustaazii kiyya kana. nama kuma tokkoof dhibba jahatu jira mucayyoonillee alhamdulillah shaadaa deebite du'aa'ii fi ammas hawaasa keenya akka rabbiin Karrayyuu galatooma jazaakumullah. hawaasa keenya akka rabbiin nu bilisoomsu ammas waan silaa dargaggeessi kun taatee galte kanarratti hojjechuu qabnu. Mee nama isin dhageeffataaru kana hundaayyuu waan silaa nurraa eeggamu dargaggeessarraa waan eeggamu keessaan nama biyya bakkaa jirurraa waan eeggamu. Maqaatiin barbaadu yoo jiraate yookiin isiin Sheikh Abdurrahman itti jedhaati Ahmad isaanumaan booda naa dubbatta baabaa kiyya gannati malee maqaa biroo qabdaa? Hin qabu. Isuma kanan qabu. Madaamii eenyu jettee si waamti? Gannatuma. Sheikh Abdurrahman maqaa baaftanii maqama kanaan dhiiftanii mucattii shaadaa deebite laana jaran hangafa keedda jiraadha. Mucattiin har'a dorgommii guddaa maqaa baafatte dirqamaan giddiin isinitti hiitee islaamummaa seentee Sumayyaa itti baasa taciniinnattee gaaf kan islaamummaa irratti duute san. Maal jettee wal dorgomte. Maashaallah. Ammaan inshaallahu jamaa kennaanillee Anis isuman jaalladha. Ajiib. ayyee bareeda kalaas eega jaalatte Sumeeyyaa eenyuti maqaan abbaa keessanuma bas fudhadhu. abbaa keenyu maqaan
daa'iman rakkebba. Tiyyaa jiru. Amma hin dhageessanii ishee Dhagaarra jira bakkana jira ta'e dhagaarra. eegaa inshaallah islaamummaallee mucattiin seenuun bareeda. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Assalaatu wassalaam alaa nabiyyina Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wasallam. Obboleeyyan tiyyaa anillee yaadni kiyya guyyarraa urga gaafa isaan na himaniiti har'a yaada kanuma odoo qabu waan hafan seehee gartee eegatanii xiqqoo mataa wayiitu na dhukkuba waa ufitti marii ammaan ammoo inshaallah obboleeyyan tiyya ilmaan teenna rakkoon teenna suni bakka nutti galtee barbaaduu qabna. Wanni nu asitti walirratti haasofnu kuni furmaatan kennu bakka furmaanni jiru barbaadatuu qabna. Ka namni as keessa jiru kuni marti isaa islaama qofaami. Warri amantii biris hordofatu argamuun mala. Garuu wanni nu jechuu qabnu rakkoon biyya teenna seente tuni rakkoo haarawatu biyya seene ka namni bakkuma argetti dhumaa oolu kana kanabseen namaa gatii dhabde kan. Waan kanaaf hiikkoon eenyuun gaafatuu qabna. Nama kalqii kana uume nama hawaasa kana uume gaafanna abbo. Namni nagaa irraa argannu yoo rabbiin taate malee namni biroo ka furmaata nuu kennee nagaatti nu jijjiiru hin jiru jara keenya. Ganda feenee odoo gaafanne nageenni nuu jijjiirama ka jennee nu hawwinu hin jiru rabbii keenya kadhannaa ani nama keenya maraanu wanni ani jedhu. Dharraa lamaatti fayyadama. Dharraan tokko mee namni as keessa jirtu waan durirra jirtu dhiisi. Wal jibbaa teenna dhiisi ibidda walitti qabnu ka'af arrabaan namni wal gubaa jiru san irraa dhaabadhu yoo dhagayetan nama 600 jettan. Dhaamsi kiyya kana ilmaan teenna walii haa dhageennu nama garii ani dura jira gariin na durallee jira namni as keessa jiru kun wanni rakkoo keessaa nama baasu namni martuu ofirra laalee badii ufii qabuuf rabbitti deebi'u yoo san rakkoo keessaa baana. Akkuma reefa hayaata Sheek Jamaal nuu qara'ansanii rakkoon galtutun guutuun nurraa nutti galte malee nama birirraa nutti hin galle. Rabbiin nuu himee jira. فما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ركون سنتوي تتكانوا بلاش سنتوي دلقاتيس. odoo gartee akka namni balleessuun ka waa qabnu taate maa taraknaa alaa ardi min daabba. Wanni tokko dachii tanarra socho'u odoo balleessaan ka qabnu taate jedhee rabbiin keenya irra nuu dabre jara. Ammaa tana hulaa wayiitti nutti baname hulaa san akka rabbi nurraa cufu rabbitti booya.